Kiristiyaanummaa jechuun haala mijataa keessatti duwwaa miti. Kiristiyaanummaan hanga fayyaa qabanitti duwwaa miti. Kiristiyaanummaan haga maallaqa argatan duwwaatti miti. Kiristiyaanummaa jechuun haga haadha manaa fuudhanitti, haga abbaa manaa itti heerumanitti, haga ijoollee godhatan duwwaatti miti. Kiristiyaanummaatti haga du'aatti. Kiristiyaanummaan addunyaa kana keessatti haga fooniif lubbuun ofii adda ba'uttidha. Kiristiyaanummaa jechuun maal jechuudha isa jedhuufi kiristiyaanummaa jechuun haga dhumaatti jabaatanii dhaabbataniitu dhaaltuu mootummaa isaatii ta'uudha. Malee har'a duwwaadhaaf naxalaa uffannee har'a duwwaa mana kiristiyaanatti deddeebi'uu duwwaa miti. Har'a haalli mijataa taanaan deddeebine. Garuu haalli mijataan akkasii yoo dhibe mana kiristiyaanaa irraan fagaanna laa? Qurbaana irraan fagaanna laata? Sinii fadhiisa. Jireenya keenya keessatti tokko tokko keenya of ilaallu. Kiristiyaanummaan garuu haga du'aatti. Kiristiyaanummaan garuu haga fooniif lubbuun keenya gargar baatutti, haga dhukkubaatti miti. Sababa dhukkubaadhaaf namoonni baay'een maayitaba isaanii kutanii ba'an. Sababa dhukkubaaf jecha kirnii isaanii ciraniitoo amantii isaanii jijjiirratan. Kun fayyinan ta'uu bare. Sababa dhukkubaadhaaf jecha Waaqayyoon ni sadii deemu. Sababa nageenyaadhaaf jecha, sababa qormaataaf jecha. Namoonni baay'een addunyaa kana keessa jiraatanii kaan maallaqa argachuuf bo'u. Namooti baay'een addunyaa kana keessa jiraatanii kaan dhukkuba isaaniirraa waan fayyuu dadhabaniif bo'u. Namooti baay'een addunyaa kana keessa jiraatanii kaan mana gaarii ijaarratanii addunyaa kana keessattuu mana gaarii istaandardii isaa eeggate ijaarratanii keessa jiraachuudhaaf hawwuudhaaf bo'u. Namoonni baay'een addunyaa kana keessa jiraatan kaan dhukkubsatanii dhukkuba isaaniirraa fayyuu waan dadhabaniif bo'aa jiru. Namoonni baay'een addunyaa kana keessa jiraatanii rakkoon nageenyaa waan isaan quunnameef addunyaa kana keessatti nagaaf tasgabbiin addunyaa kana keessa jiraannu keessatti nagaa waan dhabamtee bo'aa jiru. Har'a garuu maatiiwwan Waaqayyoo inni kaan baratee beekumsa isaatiidhaan addunyaa irratti beekamuuf bu'a. Har'a garuu lubbuu isaaf kan bu'aa jiru eenyu laata? Harmeen lubbuu ishee bu'aa jirtu. Abbaan lubbuu isaaf bu'aa jiru. Ilmi lubbuu isaaf bu'aa jiru. Kiristiyaanni lubbuu isaaf bu'aa jiru eenyu laata? Mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf faarfachuuf kan bu'aa jiru. Hojii tolummaa hojjechuuf bu'aa kan jiru eenyu laata? Waan hojii Waaqayyoon gammachiisu qurbaana fudhachuuf bu'aa kan jiru eenyudha? Garuu Maariyaam Magdalaawitiin Kiristoosin barbaachaadhaaf boosse. Imimmaan ishee cobsite. Har'a garuu hojii tolummaa fi imimmaan isaa cobsaa kan jiru eenyudha? Harmeen akkasii eenyudha laata? Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Waan hundumaan dursatti Waaqayyo Abbaan keenyaa, Waaqayyo Uumaan keenyaa nu jiraachisee yeroo kanaaf sa'aatii kanaan kan nu ga'ee galanni guddaan Waaqayyootiif haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo fageenyarraa biyya adda addaa keessaa, ardii adda addaa keessa kan jirtanii, as dhiyaattanii immoo biyya keessa kan jirtanii hunduma keessaniif nageenyi Waaqayyoo isiniitiif haa ta'u. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo akka jaalala Waaqayyootti, akka iyyama Waaqayyootti barumsa itti fufiinsaa yoo jaalala Waaqayyoo ta'ee, yoo gargaarsa uumaa keenyaadhaan ta'ee, yoo Waaqayyo Abbaan keenya nu faana ta'ee barumsa itti fufiinsaa karaa toora yuutuubii keenyaa Sooraa Misiraachoo Barsiisaa Gammachiis Tashoomee kan jedhuudhaan qabannee isiniif dhiyaannee waan jirruuf kallattiidhumaan akkasiin nu hordoftan isiniin jechuu barbaanna. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa tooraa keessatti kan nuti ilaallu yoo Waaqayyo Abbaan keenyaa, Waaqayyo Uumaan keenya nu faana ta'ee nu gargaaree keessumatti haala yeroo irratti hin barannaa. Akkasumas iccitii mana kiristiyaanaadhaa akka jaalala Waaqayyootti hin barannaa. Waa'ee sirna uumamaa illee akkuma kanaa Waaqayyo Abbaan keenyaa uumama kana hundaa maayikiroo sekoondii keessatti uumamee raawwachuu danda'a ture. Maaliif guyyaa dilbataatii kaasee hanga gaafa jimaataatti uumee kan jedhus ni ilaalla. Akkasumallee immoo uumamni guyyaa gaafa dilbataa hiika maalii qabu? Wiixataa, qibxataa, roobii, kamisa, jimaata Waaqayyo uumee hiika maalii qaba kan jedhu iccitii isaas kan waliin barannu ta'a. Egaa akkasumallee shakkitoonni gaaffii isaan gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irratti kaasan ilaalchisee
keessumatti ragaan keenyaa kanaadha kan jedhu akka jaalala waaqayyootti akka iyyama waaqayyootti qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a jechaadha. Dabalataan immoo akka iyyama waaqayyootti barumsi keenyaa waa'ee seera mana kiristiyaanaa kan jedhu sin baranna. Egaa walumaa galatti barumsi keenyaa akka jaalala waaqayyootti tooraan qabannee ayyaanota gurguddoo irrattis ilaalchisee keessumatti kalaandarii mana kiristiyaanaa keenyaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaas ilaallee barumsa babal'aadhaan torban keessatti yoo waaqayyo nu gargaaree waaqayyo abbaan keenya nu faana ta'ee guyyaa lama guyyaa wiixataa fi guyyaa jimaataa qabannee isiniif dhiyaachaa waan jirruuf kallattii kanaan akka nu hordoftan isiniin jechuu barbaanna. Egaa kan akka goonuu fi hunda caalatti nuyi dadhaboota waan taaneef waaqayyo abbaan keenyaa waaqayyo fayyisaan keenyaa inni humna qabu hunda keenya nu haa barsiisu, hunda keenya faana haa ta'u. Anis akkan isinitti dubbadhuuf mucaasaa nama dadhabaa iddoon jirutti na gargaaree iccitii isaa achi sanaaf dhiyeessee afaan koorra kaa'ee isiniif immoo lapheerra kaa'ee waaqayyo hunda keenya nu haa barsiisu. Egaa maatiiwwan waaqayyoo har'a immoo barumsanii qabadhee isiniif dhiyaadhee jiru akka jaalala waaqayyootti barumsa gabaabaa yoo waaqayyo jedhee kutaa itti aanusaa kan itti fufnu yogguu ta'u maaliif boossa? Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 15. Har'a namoonni addunyaa keenya keessa jiranii kaan dhukkubaaf bu'aa jiru, kaan sababa qaala'insa jireenyaaf bu'aa jiru, kaan dhala dhabaniitoo bu'aa jiru, kaan rakkinni addunyaa isaaniin jabeessee qabee bu'aa jiru, kaan du'aaf jireenya gidduutti getamanii bu'aa jiru. Namooti addunyaa kana keessa jiraatanii maaliif bu'u kan jedhus anaaf isinis maaliif bu'aa jirra kan jedhu in ilaalla jechaadha. Egaa buurri barumsa kanaa cimaaf guddaadha, jabaadhas. Har'a kutaa tokkoffaasaa yogguun isiniif dhiyeessu akka jaalala waaqayyootti kutaa lammaffaasaa immoo yoo waaqayyo jedhe bal'inaan kan itti fufnu ta'a. Jecha dinqisiisaa ajaa'ibsiisaa kanaa dhalootaaf akka hin irraanfatamnetti tsaafee kan kaa'e barreessee kan kaa'e qulqulluu Yohaannis Wangeelaawiidha. Qulqulluu Yohaannis Wangeelaawiin ilma Maariyaam Bawufiiliyaadhaa fi ilma Zebeediyoos yogguu ta'u utuu qurxummii kiyyeessaa jiru fayyisaan addunyaa gooftaan gooftotaa mootichi moototaan obboleessa isaa Yaaqoobii wajjin isa waame. Egaa kan inni isa waamee isaan nyaata foonii qabaa jiru iyyuu nyaata foonii barbaadachaa jiru, waan foon isaaniif ta'u barbaadaa jiru. Gooftaan keenya garuu amma kan isinii barbaachisu ofii keessaniifis nyaata lubbuu nyaattanii namootas nyaata lubbuu akka isaan argatanii fi isin waameera jedhee gooftaan keenya isaanii waame. Kanarraa kan ka'es gara gooftaa keenyaas yogguu dhufu qulqulluun Yohaannis keessumatti barattoota gooftaa keenyaa warra 12 keessas nama tokkodha. Qulqulluu Yohaannis Wangeelaawiin kun amma irraatti hin duune. Egaa maatiiwwan waaqayyoo keessumatti biyya jiraatotaattis ol ba'ee jira. Egaa maatiiwwan waaqayyoo qulqulluu Yohaannis haga dhiigi isaa dhangala'utti nama ga'ee dhumarratti garuu waaqayyo du'a jalaa isa dhoksee waaqayyo abbaan keenyaa lallabaa bara dhumaadhaaf bara raawwataaf isaa kaa'edha. Isa duwwaas miti Henooqin faa, Eliyaasin faa, Israa'as Utu'eeliin faa duraan dursee waaqayyo kan ol fudhatee iddoo isaa jiranitti qulqulluu Yohaannisiin faa, qulqulluu Yaareediin faa, Abbaa Gaarimaa faa, Abuun Aragaawii faa, Abbaa Balaayii faa nama Wallagga faa yookaan Naqamtee bara 1972 kan ol ba'an dabalatee biyya jiraatotaatti kan ol ba'anii jechaadha. Isaan faana kan jiru jechaadha. Egaa bara raawwataa yeroo itti namni waa'ee fayyisaa addunyaa, waa'ee gooftaa gooftotaa barsiisu dhibu keessaa dhufee sagalee misraachoo, sagalee dinqisiisaa, wangeela gooftaa keenyaa isa dhugaaf gammachuu kanaa dhufee warra gooftaan mormanii, warra kiristoosiidhaan mormanii, ijoollee kiristoosii warra mormanii dhufee barsiisee barumsa isa dhugaadhaanis kan wareegamudha. Egaa isaa fi isa kan fakkaatan akka isaan wareegamanii iccitiidhaan mul'ata isaa boqonnaa 11 gubbaa irratti barreessee kaa'eera.
nama kanatu jecha gooftaan dubbatee barreessee kaa'e. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo kanarraa kan nuti ilaallu nuti dhaloonni irra jirru kuni dhaloota teellaadhaaf maal barreessinee kaa'aa jirra laata? Qulqulluu Yohaannis hafuura qulqulluu isarra buleen jireenya isaarra buleen laphee isaa keessa buleen wangeela tokko ergaa sadiif mul'ata tokko barreessee dhalootaaf kaa'e. Anaaf isin immoo bor dhalooti teellaadhaan jiru mucaan keenya kan nurraa dhaaltu bor bakka keenya buutee bor mana kiristiyaanaa dabarsinee kan itti laannu maal barreessinee dhalootaaf kaa'aa jirra laata? Faarfannaa barreessaa jirra laata? Lallaba barreessaa jirra laata? Barumsa wangeelaa barreessaa jirra laata? Hunduma keessaniif iddoo isin jirtanitti isiniifan dhiisa. Jireenya tokko keenyaa keessatti jechaadha. Namni kun garuu wangeela guddaa barreessee kaa'e. Wangeela boqonnaa 21 qabu barreessee dhalootaaf kaa'e. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo qulqulluun Yohaannis kuni jecha gooftaa keenyaa barreessee yeroo kaa'u jecha dinqisiisaa jecha ajaa'ibaa kana garuu kan dubbate addunyaan eenyummaa isaa wallaalee raajiidha kan ittiin jedhe. Nuti garuu eenyummaa isaa beeknee kan nuti amannu hundumtuuyyuu kan isaan ta'e samii kanarra kan jiru lafa kanarra kan jiru hundumtuu isaatiin ala wanti tokko illee kan hin taane gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Yesus Kiristoos uumaa uumamtootaa jabaa jabdootaa guddaa guddootaa jennee kan nuti amanannutu gooftaa keenyatu dubbate. Galanni guddaan maqaa isaatiif haa ta'u. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo kan inni itti dubbate Maariyaam nama biyya Magdalaawiidhaan akkas jedhe. Maatiiwwan Waaqayyoo Maariyaami seenaan ishee seenaa xuraa'aa ture. Seenaan ishee seenaa hamaa ture. Utuu eenyuudhaan hin beekin, utuu gooftaadhaan hin beekin, utuu gara gooftaatti hin dhiyaatin, utuu sagalee Waaqayyoo hin dhagayin, utuu dubbii isaa hin dhagayin seenaan ishee seenaa xuraa'aa ture. Amma garuu sagalee Waaqayyoo barsiisnee, sagalee Waaqayyoo barannee, faarfannee, mana Waaqayyoo keessa jiraannee, jalina kan hojjennu, cubbuu kan hojjennu meeqan keenyatu jira laata? Armeen kun garuu jireenya ishee keessatti utuu waa'ee Kiristoos hin beekin, eenyu akka inni ta'e utuu hin beekin, utuu inni fayyisaa keenya qoricha keenya kan ta'e Yesus Kiristoos eenyu akka ta'e utuu hin beekin cubbuu hojjette. Umarratti garuu Kiristoosin barbaachaadhaaf kaate. Hafuura xuraa'aa torbaadhaan xiroofte. Hafuuronni torban isheetti galanii turan sun barumsa keenya kutaa lammaffaa keessatti ilaalla jarana. Jireenya ishee keessatti har'a garuu maaliif boossa kan jedhamu kana duwwaa yoo baranneef yoo Waaqayyo jedhe barumsa keenya kutaa lammaffaa keessatti garuu seenaa isheen qabatee jiru hafuuronni torban itti galan cubbuu isheen hojjechaa turte jireenya ishee xureessaa ture. Har'a immoo addunyaa kana namoota baay'ee xureessaa kan jiru, namoota baay'ee miidhaa kan jiru, namoota baay'ee irratti cubbuun ishee qabatee jiru. Torban sun namoota baay'ee jireenya isaanii qabatee kaan faarfannaarraa, kaan lallabarraa, kaan qiddaaseerraa, kaan mana kiristiyaanaarraa, kaan hojii qajeelummaarraa kan isaaniin fageesse waa hunda jireenya keenya keessatti qabne kan waliin barannu taa'ichaadha. Egaa jarranaati kan isheen boosse fayyisaa addunyaa gooftaa gooftotaa barbaacha deemte erga seenaan ishee jijjiirame. Kaleessaaf harri tokko miti. Kaleessaadhaaf harri tokko miti. Nuti akka kaleessaatti of ilaaluu hin qabnu. Kaleessa yeroo mana kiristiyaanaa utuu hin naqin cubbuu gochaa turree fi utuu wangeela mootummaa Waaqayyoo hin dhagayin gochaa turree fi cubbuu har'a gochaa jirru tokko jennee madaaluu hin qabnu. Erga gara mana kiristiyaanaatti dhiyaannee dhugaa tokko qalbeeffannee qalbii keenya jijjiirrachuu qabna. Yoo kana ta'uu baate maal isaa ture? Seenaan keenya tokko kan ittiin jijjiiramu, seenaan keenya tokko kan ittiin haara'u tokko kaleessa dheengaddarra jijjiirama qabaachuu qabna. Cubbuu keenyarraa jijjiiramuu qabna. Cubbuu keenyarraa deebi'uu qabna. Hammeenyarraa deebi'uu qabna. Jallinarraa deebi'uu qabna. Arraba keenyaan nama hamachuurraa, arraba keenyaan waan xuraa hojjechuurraa, jallina namarratti hamaa hojjechuurraa deebi'uu qabna. Erga cubbuu keessaa deebitee gooda gooftaa barbaacha kaate. Isinis jireenya keessan keessatti Kiristoosin barbaadaa. Kiristoosin eessatti barbaadna laata?
Kiristoosin fagootti hin barbaadinaa. Kiristoos unuma bira jira. Unuma keessa jira. Nu wajjiniin jira. Kiristoos mana kiristiyaanaa keessa jira. Manni kiristiyaanaa isheen jalqabaa nuyidha. Gamoo Sillaasee hin diigamne sana harka isaatiidhaan Sillaasee uumaan keenya kan nu uume, harka isaatiin bareechee ofii isaatti fakkeessee kan nu uume nuyidha. Manni kiristiyaanaa inni keessatti waaqeffannu, sanuu olaantummaa isaa keessatti lallabnu, sanuu guddummaa isaa keessatti dubbannu suni inni isa lammaffaadha. Kanaafiyyuu jaranaa gooftaa barbaacha deemte. Jaranaa eessa barbaacha dhatte? Gooftaa erga cubbuu ishee irraa deebite, erga seenaan ishee jijjiirame, erga seenaan ishee haareffame, gara awwaalcha gooftaa fayyisaa addunyaan itti awwaalame Golgota barbaacha dhatte. Yeroo isheen barbaacha dhattu garuu inni akkuma dubbate du'aa ka'eera. Dursee isheetti himee ture, barattootatti himee ture. Garuu amantiin waan isheetti hir'atee fi hin qalbeeffanne malee yeroo sanatti. Kanaafuu jaranaati qulqulluu Mikaa'eliidhaaf qulqulluu Gabreeliin maaliif boossaa jedhanii jalqabatti ishee gaafatanii turani. Yeroo kanatti gooftaa koo asii fuutaniittu yoo ta'e naaf kennaa jette. Gooftaa koo jette. Jecha kabajaa, jecha ulfinaan Kiristoosin waamte. Sinis Kiristoosiidhaan jireenya keessan keessatti kabajaa waamaa. Ardii addunyaa keessa kan jirtan gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti kan amantani. Qulqulleettii durboo maaramii irraa dhalachuusatti kan amantani. Dubaroo maaramiin durbummaan ulfoofte, dubarummaan deessee, dubarummaadhaan duutee, dubarummaadhaan du'aa ka'uu isheetti harmee Waaqayyoo ta'uu ishee kan beektani. Yesuus Kiristoositti kan amantan hundinuyyuu jaranaa jireenya keessan keessatti, amantii keessan keessatti dhugaa sanatti amanaa, dhugaa sana barbaadaa, dhugaatti amanaa. Namni Kiristoos hin qabu yeroo hundumaatti injifataadha. Namni Kiristoos hin qabu yeroo hundumaatti mo'ataadha. Namni Kiristoos hin qabu yeroo hundumaatti yaadda'u. Yoo jireenyi isaa hir'ate, yoo manni isaa jalaa hir'ate, yeroo hundumaatti guutuu ta'etu itti mul'ata. Warri gooftaa qaban yeroo hundumaatti jireenyi isaanii guutuudha. Warri gooftaa qabanii, warri gooftaa wajjin jiraatan yeroo hundumaatti jechaadha. Qulqulluu Mikaa'eliif qulqulluu Gabreeliin kan ishee jinaasaan kan geesse maalam? Kaleessa cubbuu hojjechaa turte, kaleessa yakka gochaa turte, kaleessa hojii xuraa'ummaa keessa turte. Har'a garuu ergamaa Waaqayyootu waa'ee du'aa ka'umsa gooftaadha isheetti lallabe jirana. Amma kanatti kan geesse eenyu isheen? Maariyaam Magdalaawiidha. Qulqullummaan amma kanaan ishee ga'e maali? Amantiin ishee irratuyyuu malee, amantiitu isheetti irratuyyuu malee. Innoo akkuma dubbate ka'eeraa ittiin jedhanii. Innoo ka'eeraa otoo awwaalcha hin diigin, dhagaa sana narraa kaasaa utuu hin jedhin, chaabbaa irratti chaabbeeffame utuu narraa ciraa hin jedhin, innoo du'aa ka'eeraa. Awwaalcha sana immoo qulqulluu Mikaa'eliif qulqulluu Gabreelitu bane. Deemi dhaqeetii lallabi jennaan utuu deemaa jirtu gooftaa argite. Isa ta'u garuu hin barre. Har'as namoonni baay'een gooftaa beekna jedhu garuu hin beekani. Namoonni baay'een addunyaa kana keessa jiraatan gooftaa beekna jedhu gooftaa hin beekani. Namni Kiristoos hin beeku waan qajeelaa hojjeta. Namni Kiristoosiidhaan beeku waaqummaa isaatti amana. Jabummaa isaatti amana. Hundaa gochuu isaatti amana. Hundumtuu isaan ta'uu isaatti amana. Isaatiin malee wanti ta'e tokkoyyuu hin jiru. Samii kanarra kan jiru, lafa kanarra kan jiru, hundumtuu isaan ta'e isaatiin malee wanti ta'e hin jiru jedhee isatti amana jechaadha. Isatti amana. Kiristoositti amanuu jechaan kanaadha. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo, harmeen kuni gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaan utuu bo'aa deemaa jirtu, utuu bo'aa jirtuutu akkas galagaltee gooftaa argite. Maaliif boossaa jedhee gooftaan ishee gaafate? Yeroo kana gooftaa koo asii fudhatteetta yoo ta'e, iddoo biraatti geessiteetta yoo ta'e, naa kenni jetteetu isa gaafatte. Isa ta'uu isaa hin barre. Kaleessa isa beekte turte, irra garuu isa wallaalte. Kaleessa yeroo inni mana Simi'oon isa lamxii sanatti cubbuu isheedhaaf dhiise, yeroo inni seenaa ishee jijjiire, yeroo inni ishee aareesse beekti turte. Har'a garuu isa ta'uu isaa wallaalte. Kaleessa namoonni baay'een Kiristoos hin beeku turani, har'a garuu deebi'anii isa wallaalanii. Kaleessa namoonni baay'een isatti amanu turani, har'a garuu isa gananii.
jireenya fooniif jedhanii sagadanii, kaan ogummaadhaaf biyya lafaaf saayinsiif teekinooloojii irratti hundaa'anii too isa gannanii sokkanii, isa dhiisanii deemanii, isa dhiisanii eessa deemu? Yaadadhaa wangeelaa Yohaannis boqonnaa 6 irratti lakkoomsa 66-69 yogguu dubbiftanii gaafa Yihuudoonni hamoonni sun gooftaa baqatanii sokkanii barattoota gooftaa keenyaadhaan isinis deemuu barbaaddu jedheetu isa gaafate. Isaaniin gaafate. Yeroo kanatti yaa gooftaa nyaata bara baraa dhugaatii bara baraa situ qabaa si dhiisneessa deemna jedhanii. Dhugaadha isa dhiisneessa deemna ree? Har'as namoonni baay'een isaa dhiisanii isa wallaalaniiru. Harmeen kun garuu Maariyaam Magdalaawitiin garuu Kiristoosiidhaan kaleessa isa beektu har'an irraanfatte. Yeroo kanatti too Maariyaam jedhee ishee waame. Isheen immoo Rabbuun jette. Akka isaa ta'e bartee miilla isaa irratti lafa dha'uudhaaf jette. Yeroo kanatti anoo gara abbaa kootitti ol hin baane nan qabin jedhe. Egaa nan tuqin kan inni jedhee koo sadii qaba. Namoonni baay'een amantiin isaanitti hirrate. Namoonni baay'een dhugaarraa fagaatanii Maariyaam Magdalaawii jibbeetii ishee waan jibbeef nan tuqin jedhee isheedhaan nan qabin jedhee jedhu. Lakki akkas miti. Akkas miti. Ishee jibbee miti bare. Kan inni nan tuqin ittiin jedhee ki jalqabaan tokko maaliif shakkite? Maaliif mamte? Maaliif mamte? Kaleessa akkan du'aa ka'u duraan dursee isinitti himeetan ture. Yeroo Yihuudoota barsiisaa ture maaf hin dhageenye? Isin mana qulqullummaa kana ni diigdu. Ani immoo gaafa guyyaa sadaffaa nan ijaara. Amma waa'ee mana qulqullummaa ogeessicha Solomoon waggaa 46 olii inni ijaare miti gooftaan kan inni dubbachaa jiru. Waa'ee ofii isaatii haasaa jira gooftaan. Kana maaliif shakkiteedha iki jalqabaa. Hiikni lammaffaan immoo beektonni mana kiristiyaanaa yogguu nu hiikanii gara samiitti ol ba'a jettee too miilla isaa irratti waan ol kufuudhaaf jetteef anoo ganaadhaa amma miti yeroon ol ba'umsa kootii kanaafiyyuu nan tuqin jedhe. Inni sadaffaan immoo dubartoonni fooniif dhiiga gooftaa keenyaa harkaan qabuu akka hin dandeenye. Dhiiga Amaanu'eel foon waaqummaa sana dhiiga waaqummaa sana harkaan qabuu akka hin dandeenye ittiin nu barsiisuuf jedheeti malee jibbuudhaaf jedhee miti. Jibbuudhaaf jedhee miti. Utuun jibbateef maaliif haadharaa dhadhata? Fooniin dubara kan taate, yaadaan dubara kan taate, lubbuun dubara kan taate, harmee keenya dubaroo maaramiirraa maaliif dhalata Kiristoos? Oto Maariyaam Magdalaawitii erga cubbuu isheedhaaf dhiisee jibbaa? Warra akkas jedhan maaliif dogoggoranii? Waaqayyo isaan gargaaru jirana. Kaleessa yeroo isheen cubbuu qabdu hin jibbine. Kaleessa yeroo isheen seenaan ishee seenaa xiraa ture. Kaleessa yeroo seenaan ishee seenaa hamaa ture sana gooftaan hin jibbine. Cubbuu isheedhaaf dhiise, ishee aaresse, ishee jijjiire malee. Kanaafuu maatiiwwan Waaqayyoo ishee jibbeeti warri jedhan dogoggoraniiru. Dogoggoraniiru. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo Maariyaam Magdalaawitiin gooftaa barbaachaadhaaf boosse. Fayyisaa addunyaa jireenya ishee keessatti isa barbaaddeetu boose. Isinis immoo har'a maaliif bo'aa jirtu laata? Maaliif bo'aa jirtu? Har'a namoonni addunyaa keessa jiran maaliif bo'aa jiru? Yoo jaalala Waaqayyoo ta'e, iyyama Waaqayyoo ta'e kutaa lammaffaa barumsa keenyaa keessatti itti fufna jechaadha. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo nuti maal eenyuun barbaanna laata? Maaliif boonya laata? Bara haalli mijataan jiraanne keessa too haala rakkisaa keessa teessee too isheen barbaacha kaate. Qulqulluu Yohaannis Afawarqi yeroo cimina harmee kanaa yeroo dubbatu isheen duuka bu'ootaadhaaf duuka buutuu taate qondaaltota waraanaa utuu hin sodaatin halkaniin barattoota gooftaa dursite Kiristoosiin barbaacha deemte isheen duuka bu'ootaadhaaf duuka buutuu taate jedha. Har'a sanyiin harmee kanaa eenyu laata? Intalli akka harmee kanaa taatu eenyudha laata har'a? Addunyaa keessa jiraachaa jiru bara ammaa kana keessatti ispeeshaali. Bara amma keessa jiraachaa jirru keessatti addunyaa cubbuun guutamte, addunyaa hammeenyaan guutamte kana keessatti jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo bal'ina isaa yeroo itti aanu itti fufna. Isa baranne Waaqayyoo laphee keenyatti nuuf haa qabsiisisu. Firee 30-60 hin baafne kaadhimamtoota Yerusaalem akka taanuuf kadhannaan haadha Amaanu'eel hunda keenya faana ta'e nu haa gargaaru. Waan nu barsiise nu gorseef galanni guddaan Waaqayyootiif